كسر قمر بعده بقولنا عجزوا في بال قالهم قول شوفي شوف أنا قولي إيش اسمك وستابي وكن إيمو يولد كواتن صورة قدا ستوري مالتا تسنجرا وكن mana niti visi gasha ragar tu kana kasasi wase profile gadda kayat doa Igo imo wali kabatan tak was لا مسلمة مسكينة مدينة دول فيديو شير تقولنا أماري سقولنا عندي فيديو سن شير تقولنا أنمان سقول أنبر وما تم مسكينة تبار أكمل مسكينة كتير لده تو بربادة برنانجت بيان تكلنا مونغس itu kereta tese ini jinanjere lakini iya deh ni yokin biar naga shana singa shana nes iyu jamar wallahi is wala mu is wallahi razim imma sadire yo asida bas na bas yokin biar naga shu yokin ma mali nyata kita mek gana nyata ora kita mali nyata mek tiga kabi Muhammadun darara kana kana ke sanjirat Muhammad umar re gusunu tuba namya rosa fata chirfa mali waye dar batari halas ram bachura bifawarnen oh ini karena namanya hati orang balka jawal di jalan oh ini waga rumah mal ini jawal li nggak ditiro tuh kata pewete katum buat me amma mal sita wo ma fete sita mal sita unahin Kottu lubu kottu waan fete sita waan fete nata ina jadi kottu asman sering nega hati mal sita nata ira kongo ma ya hati mau boy nanti TikTok yang jala ada babak kesanu wano tatiri ko ada bitikan natin boyna nada bate kena sanu bakarufte ti sini ti bahar tungka bidu me mal sita wa manak wan fetan hati misitaan ayu berbadu wan fetan himira kongka boy kap ma bota wan feti sita anate me cuma nama bocesa أنا ما بربادري أروم زمي أوان بري برسالة إذا كنت يران الرباطان أسرع بيننا ولا تيجي بيد بنا رمينا جد بودي ستسير كان timboy na kasi ko bakka kana warga jitu duga na si warga sen timboy na no grafi complete san grafi sin kuma ga shafi to fa complete grafi timboy na da konen no male sin miskina wallahi yo khayti bota yo khayti kol fitan na shawi وشوف عندك شو تنا أنا أروح نسبة تعرضي وأنا الدنيا وين زيد النار أبشر لبو در بابا ركومتي أما منو مدامي تيتك ركتا جرتو جرو أنا مدامي تيتك مسيك أنا لفتي بكتي إبسط الأبدي Akar kate kabakarte wana adu ke sanjere tewaye bakka ambe tewaye mo jawara kana himbe ne wana tateter kata jirto me ka kame jolle oromo ati kuno amal oromo bira jirta wan fete himat si godan sejalatan si gale wan fete timat mana masih godu dan do oromo inna boynati alshir nama orang kalian serak kete fa waktu kenangan ada galam mau terserah batik istase mana mi geseti ame durane ro nantuni teo amma mau bakke daga dana ini sagala kada lagatto isa haye ma sita manate ma cuma sukumal tare eno bilchese fede getta ay mal to shad arba bira jirte fuma tol fatte yani subi riba kate tol fatte ay fidatte astette nyatta ya oh ini kol fitiro to mongol fitiro kana mo buat wai nadar bare situ jubare ma fi baka kale te sanan jitte bar no yani
Amma qixxaa ganama subii hirribaa kaatee godhattee fiddaa asitti susukkumtee nyaatte si jala haalli gidaa'u. Laa shuufin bareeda. Akkamiin nyaattaree huccuttuu firiide. Huccuun kan qulqulluudha maaf hin milkidha. Akkanumatti teettamuma yeroo kam daree amma hin fittee amma dhaabbatee dalaggaan halkan itti deebitaa. Boodatti deeba zuurii booddee yeroo agaaniin boqu. Maammadoon madara dalagu bara sa'a 8 irraa achitti deebi. Hayyee zuufri irraa seentee sa'a meeqa dalayda? Yeroo asirii irraa deebi'a. Kan booda oguu galte maal taata? Maal dalayda oguu mana galte? Uffata sa'a dalagaa irratti ture isa miicaa gaddaa mataa hanfaa miicadhaa mana wayii dharagaa gurfaa harma keenya wayii sararnyaa tokko itti ishee wajjiniin. Baay'ee tokko inni dhufaa. Sitti dhufee? Badee itti dhufu oolu. Nama sochumatti qabate namichi kun akkam goona. Hai miskiina tu. Ushirin tarte. Barri hin tarre hin jiru. Hin tarti Oromootiyya. Amma. Mata walte. Halo. Gargaaratti Oromoon dhugaa. Gargaaraadhaan barreessuuf. Saaphaan itti nagee Eessaa dhuftaa? namatu illee simmiintu chaafuuchuu dhufan namni wayii barriitum namtu dhudhaqe. Irraa banuu dhaqe. Ufii makiina irratti hammaltaa? Makiina irraa gabbuu sanaan immoo irra tabasa lafa. Guyyatti abbaa meeqa guuraa oolta? Makee wannoo qaama walii gagguuran kana guyyatti meeqa walirratti tuulaa oolta? Meeqam namni hin qabu bar waan jirre lafa kaani kaase neen kaasuru. Yoo barbaadan dheeraa isaa lafa kaanii isa kaasaa oolu. Akka laphees hin dhukkubne dhee qoricha ho'i naaf hin ganama. Qorichi nama ajjeesaa? Qoricha akkam? Wallahi dhuguma qoricha ho'i naaf hin qorichichi laphee ibsuusi namatti korrata. Dhuginati maa qoricha akka akkas hin dadhabsiifne jennee jira nama dadhabaa nama fate dhuginati. Wallahi si argamsiisaadha bunan dhuginii qoricha kana fayyadamne kallaachee fidee kaa'ee gaargaran warri isaas hin dhuddi garuu yeroo duraan as jirtu ammas hin jirtu malee amma ijoollee isaa malee hin jirtu. Isa naaf hin achumaan sila nadhaa garuu xiqqoosi maan nama godha. San warri natti ergan laala. Dubbisan qaburee dhaarmusii keessadha. Dubbisirra hin jiru. Kaartooni hojii wajjin bittee fiddu saniin san warri na erganatu arabati yommuu isaa ishaadaa irraan rakkoon qabu. Wanti fakkaata akka viinta fakkaata malkiin isaa waan akka dhaarmusee. Dhuginati waan fete jala si fiddee waan nyaata ta'e nala kaan ofitti darbee nyaadhu qixxaa ta'e godhadhu kaan ammoo san warri nu ergi laallaa rakkoon qabu ishee. Saratiyaan duraan jirti immoo nyaata jarri godhanii nyaatanii naan jettu. Maaliif? Eenyu akkas jedhe? Namni kun maal saratiyaa duraan turte tokko jettaanaa dhufee guyyaa lama deemte nyaata osoo godhadhu malee nyaata jarri godhanii nyaatanii naan jettu. Isin ni kutte? Deemte gasii. Maas nyaata jarri si fedanii nyaatis hin jetti? Gaafaddenaan immoo natti muddee ni mitaa jetti ni muddee isin afaan arabiffaa hin beektu baangarii arabiffaa badaa sirriitti hin beektu immoo arabiffaan mattaa sahee jarri ingiliffatti dubbatanii ingiliffa beekti. Atiin himtattee nama sotti. Ati kun ati amma barreen taraabee itti amma barreen ati maati si gachate qixxamatee nyaadhu agachi baatii yaanii amma kontirata fixaame. Kontirata biyya biraa jirru kun amma Oromoon si beektu biyya biraa si haa fidanii nyaatiin kalaaf nyaata qixxamatee nyaadhu agachi deemtutti.
dafay guureeroo manatti jedhee mana keessa tahaara waan ta'e bishaan wayima maal finnaan jedhanii hanga isaatii tokko kufee aramni dhuftee achi naqaatte waan isaan beekan. Garuu boodee Oromoo biyyatti nagashaashee Waan deemu. si anaadha malee. Kompiin amshee ebatee. Maal jettame maaliin qabu maal malee? Niin qaba garuu argin hidhadhee bare inni nan beeku ana. Addaan yaa'anii. Lookishin eenyu takka erguun beeku wallahi aramni yoo naa jettan boodee dalagaan. Shamarran ani ijoollee Oromoo. Ani dhiirri Oromoo akka fedhe yoo ta'e rakkoo shamarrummaan tinata Oromoo tabiyyaan baadamtee rakkattee booddatan ebade. Amshirin taraa ishee barri kun ammaa kutaa. Yaadin. Amma kontirata fixuuf hagamtu si hafe? Jala mooyin galtu naan jedhe lafaa waggaa tokko nama latteessise. Amma garuu kontirata fixuuf baatii lama si hafe? Ji'a lama si hafe? An badduraa sin turre badduraa mana wayiitti rakkataa ture bar. Mana kana poolisiitu na fide bar. Okay. Amma timmal bakka amma jirtu kana bakka amma mana wayiitti biriija torbaa wayii na dhowwatanii achi booddee poolisiitti dawwaladhe poolisiin bakka sanii na fuudhe. Ergee sana gashi amma ji'a 8ffaa jammare walumaa galatti iyyuu mana poolisiittaa ji'a tokko taa'ee ijoollee qaba ijoollee isaa bira nageesse dalagaa malee ji'a tokko taa'ee hanga dalagaas geessutti naan jedhe achi godanyaan isaa Ameerikaa irraa abbaanii mazaraa kana Ameerikaa jira achumaan iddoo kana fidee iddoo fayyada dalagii inni sana faaxeen hin jirtillee naa ta'ee radhee dalaguu jammare. Ammoo hin deemnaa nuuf hin taane jedhanii deeman. Ani immoo dalaguu barbaadara. Dhagaa viidiyoo koof jalatti riipoortii godhamee kanas maaltu sin boosisaa jedhu. garan tarte qoftu kottu mul'adhu koo. Oromoon jaalattanii dhiirallee ta'ee shamarrillee ta'e dhiirri yoo rakkatellee rakkoo qabu. Hin jaalattanii nama rakkoo keessa jiru hin jaalattanii yaani akka rakkoo keessa bahu ni feetanii laazima nama beekan bira dhaquu miti bar. Laazima nama bira beekan dhaqaniitiin garqaaraa rakkoo kana keessa baasaa bichaa miti. Isinumaanuuf yoo uumuu jaalattanii maal deemsa galata? Hin jaalattanii lazima nama kuma nama sadii na jirtan. Akka nama jirtan. Meeqa fittee gatta? Baatii guyyaa meeqa fittee maqamtu si hafe baatii fitu? Jila bichaaf. Biyyaan galtaa? Shabakaa isheeti. Malee kani galtu naan jedhee barisatu kani iqaama. Ati amma baatii lamaa tana fixattee galuu hin dandeetta. Oromoon rakkoo qabu. Oromoon si jaalatti nama kuma sadii ay taa'ee caqafataa jira. Si qarqaarree biyya biraa deemta. Duuba taatee bakka biyyuma biraa galtee jechuudha keessaa fixattee. Si qarqaarti Oromoon kun fakkeenyaaf anuun si qarqaara waan fedherraa. Oromoon kun baay'ee hin galtu jedhee. Hayyee shamara achi si baaftu shamara Suudii keessa jiran achi si baaftu barbaanne paaspoortii malee paaspoortiin hin jiru mana kana paaspoortii iddoo jarri kaa'an hin beekan paaspoortii dhiisee hin badu'an. Ta'i paaspoortii akkam goonaree yookiin fakkeenyaaf amma rakkoo keessa jirti silaa shamarree soo achi baaftanii bareeda ture achi baaftanii of bira fiddanii bareeda ture ijoolleen shamaraa. Wariyaan dhiiraa nama yoo ammoo biyya galiin qarqaarraa biyya gali jaaliin ammoo namichi hin galtu naan jedhee jedhaa jirti. Eessawee tayyib eessawee. Namichi aannan gadi dawwalee fi galuu barbaade nan ishiis maafi mishkilaan jedhe yeroo dhufu immoo
ati dalagachuu barbaadda ati anaaf taatee jirta bas bakka ati jirtu akka ijoollee Itoophiyaa ta'us namni asii ta'us baruun barbaadu laafirra hin galin laafirra hin galin jettee mitasuma isaayyuu hanga duraanii paaswoordii miidiyaara naaf jala bira dawwalin lakkaas hin dawwalitin bakka tiiktokii illee fayyadamii taa'i bakka hin galtu dheena biraa deemi. Waasin. Namni ilmi namaa bari yoo akkam ta'e yeroo nama baasu yoo akkam ta'e yoo silaachi malee maal dalagachuu feeta amma walumaa galatti atama maal feeta Oromoo irraa. Kun Oromoon si jaalatti si galee amma warri si bahu kana jibbaa fi tiktokii fi miti. Tiktokii si jala haa gubatuu fi jibbaa fi miti. Akkaataa tikkata jirtu kana arganii garaan dadhabee booyan malee jibba tiktokii si jala gubachuu fi miti. Yoo tokko jiraate akkas hin beeku si galee. Kazan si jaalatti kanaaf waan bakka hin beekne akka Oromooti dararaman kana beekanii si jalatti booyan malee. Jireenya kophaa kootii jiraadha. Badoo kana keessa naatee jira. Tasaa fudhadhee jireenya kophaa kootii jiraadha. Jedhee qophaa'ee jira. Garuu aramni waan agootiidhaaf jechuudha malee dalagaa as dadhabeemi. Hanga dandee tokko niin dalagaa of hin dadhabsiisu malee ana yoo ta'e nama inni rakkadhe namni biyyaan baasu yookaan immoo firri kooyyuu garagalee na laallee maallaqa koo malee. Kanaafuu bakka tasaa fudhadheeraan kophaa hin jiraadha. Garuu aramni waan agootii laataayi namni yoo faa'u obboleettii qabdu tokko quba lallabina yoo wayii jechuu barbaadeeti malee waa biriin gargaaraam namni kaasaan hanga qabutti ani ilma namaan faradhu. Ikan semua dalagatee hin jiraadha waan of qabuun humni yoon galee waan Dubaay hin dhaqullee hin dhabne garuu kan hin jedhu aramni waan agootiidhaaf jechuudha jedha malee. Hagam bira turte araba? Araba kana bira moo? Yaa sagaleeffaa. Bakka baay'ee turte homaa isin godhan jedhe. Ati hojii baramma waan biraa ati miti bara. Ati si ta'uu rakkoon qabu hojii si ta'ee si ta'uu baate sun rakkoo miti. Hojii dhiirri hin dalagne dalagaa jirta. Sanumaa fi malee yaani rakkoo miti yoo si ta'ee rakkoo qabu abbaa fedheedhaa si horkuu hin danda'u dalagaa. Wanti godhamu tokko hin jiru. Aramni biyya namaan galchiisu tokkodha. Ati dalaggee na biyya namaan galchiisu immoo dalagee argisiisee hin dadhabillee hin jennee na walaan. Ijoollee hojiin dalagaa waan ta'eef dalagee argisiisee. Inna isaan na jajan kana ani waanuma yookaan wanti ni wayisee malee waan miidhoo hin ittiin fakkaatu ture. Garuu immoo amma wanti godhan hin jirure. Shoodee birrii kaadalaa fi jiraa gaafadhume birrii kafalaa fi jiraachuu isaati. Baatee sagal bira adda. Raatii batee masii kennaame? Naa gadda garuu shabaqaa aanatu guuttatu. Shabaqaa naan guutan kan sawaatiif shabaqaa. Yeroo itti gubri baasan tawaachii shabaqaa san naa guute sakaan naa hin. Ofii keetti maallaqa keetiin sii guuta moo ofii guuttatta? Ofii sii guuta. Ofii guuta garuu maallaqa hundarraa kutaa jarri duraanii immoo awwal magatti waggaa nama guutuu dhabdee tokko naaf jarri duraanii garuu birrii ji'a torbaadha dhawwata. Karaa taasii daana sii guuta waan shabaqaa ta'eeti ishee. Sabaa fayyadamtaa? Waan guututti maal jedhanii dalagaa kana keessattiin dalagaa maaliif birrii kuma tokko eessaa naan jedha. Achiin maallaqa naa dabalii jedheeni yeroo waggaa lama fixu sii dabalaa inteessaadha. Ayyee paaspoortiin rakkoon qabu jedhi fakkeenyaaf yoo maayii keessa turtee asiyyuu paaspoortii keetiin galte yaani biyyuma kanatti deebi'uu ni danda'anii mi'aaromsanii rakkoon paaspoortii biyya biraa deemta ta'e galee yoo sitti ulfaatee namtichi itti bira dalaydullee siin lolee saallee dhagaa kanneen guuri siin jedhee dubartii shamarran takka wal bari warra onlaayina riyaadii kana dalagu yookiin makka kana fa'aa haa ta'u warruma bakka biyya arabaa keessa jiru kana biyya saudii keessa jiran kana jalaa wal bari paaspoortii kalli walii rakkoon qabu. Gaafa achi baatee gartee biyya biraa deemta. Gaafa akka tasaachi baatee qabamtee galtee yoo jechuun biyya biraa deemta rakkoon qabu yoo hojiin kasii ulfattu yoo kabaachiin qabtu taate yoo ammoo dalagaa si ta'ee taate dalagaa rakkoon qabu. Dalagaa yoo si ta'e dalagaa. Paaspoortiin basii xama fakkeenyaaf yoo qabamtee galte asitti hin deebitu biyya biraa dhayita. Si galee paaspoortii waan miskila yoo arabni sitti kaakee saayidee fudhagama kana guuri si gaarii miti